Tole viidiyoo tokko isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu biyya keessas biyya alaas kan jirtanii ani nagaa kooti an harfu baga nagaa nuttani isiniin jechuun barbaada. Tole warri mana kanaaf haraatatan like subscribe share gochuun na jajjabeessaa viidiyoon keenya yoo isin tole like gochuun jammaraa isiniin jechuun barbaada. Tole har'a viidiyoo tokko isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Egaa yeroo tokko ani yeroo baay'eedha jechuudha jecha makoo keessatti ani kanan jedhu arashaashan baadheedha naate jecha makoo keessatti ani kanan jedhu yeroo baay'ee miidhamni nama tokko nama shan jahaaf immoo akka barumsa ta'u abdii guddaan qaba jechuudha. Tole mica asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Kaameraadhaan immoo niitii qosee gadhaa sumarraan mica asirratti argaa jirtan kun jechuudha. Mica'oon kuni dhalattuu Itoophiyaati jechuudha. Akkuma keessanii isheenis biyya Arabaa keessaa hojjetachaa turte jechuudha. Haa ta'u malee yeroo tokko shamarran keenya carraa shamarran keenya baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee hamma dubbatamuutiin olitti jechuudha. Egaa yeroo hundumaa viidiyoo akkasii maaliif akka hojjennu isa tokkoof miidhama yoo ta'e isa tokkoof immoo barumsa guddaa ta'a. Sababii kanaatiif jechuudha viidiyoo kun kan hojjetamu jechuudha. Irra deddeebi'ee yeroo baay'ee viidiyoon ani hojjedhu viidiyoo ijoollee Arabaa irrattidha. Maaliif jennaan bakka barumsa namaaf ta'a waan ta'eef jechuudha. Innaa mica'oon kuni egaa namni jireenya jiraatu keessatti wanti hundumtuu sadarkaa qaba. Akkuma jiraachuun sadarkaa qabu, guddachuun sadarkaa qabu, gaa'ela godhachuun sadarkaa qaba, du'uun sadarkaa qabu, hundumtuu sadarkaa qaba mitiire. Kanaaf mica'oon kun kan isheen jiraachaa turte Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessa jechuudha kan isheen jiraachaa turte. Haa ta'u malee mica'oo kana maaltu quunname walumaan dhaggeeffannu jechuudha. Innaa mica'oon kun akkuma nama tokkoof gaa'illi yookaan jireenyi nama barbaachisa. Isin galee kanaaf mica'oon kun jireenya jiraattu keessatti egaa namni hamma yoomitti mana namaa keessaa rakkadhaa hamma yoomitti mana namaa keessaa dhiphadha jedha. Namoota waggaa dheeraa mana namaa keessaa rakkatan miti warroonni waggaa lama waggaa tokko mana namaa keessaa hojjetan iyyuu hamma nama dhiphisu danuu keenyatu beeka jechuudha. Kanaaf mica'oon kun egaa bara jiraattu keessatti shamarran tokko dirqama dhiira tokko nama barbaachisa yookaan gaa'ila tokko nama barbaachisa jechuudha. Egaa mica'oon kun akkuma nama tokko gaa'ila dhaabbatte gaafa gaa'ila dhaabbattu yookaan abbaa manaa godhatte jechuudha. Egaa namni abbaa manaa godhate yookiin abbaa manaa faana walitti dhufte jennaani foon tokko waan ta'eef wanta shakkittus wanta namni tokko yeroo tokko dhugaa dubbachuuf kan nama shakkuu danda'u warroota ala jira yookaan warroota halaalatti wal jaalatantu wal shakka malee warri keessa jira yookaan warri wal beekanii waliin shakkan jechuudha. Yookaan akka abbaa manaatti warri walitti dhufanii wal shakkan ifama yaadaan badaan isin taasisaa kaameraa irratti eeggachaa jechuudha. Kanaaf waliin shakkan jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade egaa mica'oon kun waggoota dheeraadhaaf kan isheen hojjette jechuudha. Biyyoota Saudi Arabiyaa kana keessaatti waggaa dheeraadha kan isheen hojjette. Haa ta'uyyuu malee wanta hojjechaa turte hundumaa abbaa manaa ishee sunitti ergaa turte jechuudha. Egaa gaafa isheen abbaa manaa ishee sunitti ergitu mica'oon kun jammara ishee akkasitti isheen dhufte kontoraata ishee fudhatanii osoo hin taane namatu akka amma yeroo amma kan akka daawwannaatti dhufu mitiire namatu ishee fudhate jechuudha. Akka nama firaatti ishee fudhatanii viizaa qaba hojjisiifattee isheen jechuudha gara biyya kanaa kan dhufte jechuudha. Gaafa dhuftee xiyyaara irraatii gaafa buutu badde nan badee jette. Gaafa xiyyaara irraatii buutu nan badee jette. Gaafa baddu dhaqxee bakka biraati jechuudha kan isheen galte bakka dhuftee fi sun dhiistee bakka biraati jechuudha. Waggaa 8tiin olitti jechuudha wanti kun yeroo isheen dhufte jechuudha. Egaa haa ta'u malee bakki isheen galte suni warroota mootummaa beektu mitiiree warroota mootummoonni darajaa qabu gaa biyya kana keessatti darajaa yookaan biyya kam keessattuu bulchiinsi godinaa jira kan aanaa jira kan wanni jira mitiiree akkasidha. Mica'oon kun immoo kan bira kan isheen galte bulchiinsa godinaa bira jechuudha kan isheen galte. Biyya kana keessatti baay'ee kabaja qabu. Barsiisonni isaanii akka isaan kabaja qaban laala. Kanaaf mica'oon kun gaafa kan isaan bira galte gaafa isaan bira galtu hojiin mana keessa hin jiru jettee ajjabamneetiin deemna jette laa. Bakka jirtu sunitti jechuudha. Mica'oon kun akka ajaa'ibaatti ajjabamnee deemna. Nuti mica'oo tokko qabu ishii qofa ajjabnee deemna. Mica'eetti isaanii nama waggaa 21 ishiin ishii ajjabnee deemna. Poolisoonni immoo nu ajjabanii deemnuti. Nama lama taaneera jette hojjettoonni mana sun keessaa nama lama taaneera. Poolisoonni immoo nu ajjabanii deemuu jette. Lafa kam keessattuu ajaa'ibiidhaan deemna. Birriin keenya yeroo suni birrii 800 jechuun birrii guddaadha jette. Birrii 800tiin an ta'a jette. Yeroo sun birrii 800
Egaa yeroo suni birrii 800 kun birrii guddaadha jettee birrii akka Itoophiyaatti namni birrii 800 birrii biyya kanaa qabu lafa yeroo tokko ji'a tokko bitachuu danda'a jettee birrii kana nyaadhaa achiin birrii wanta nani nyaadhu wanta damooza koo argadhu kana akka mana namaatti hojjetu osoo hin taane akka jireenya maatii kootiin olitti yaa bakki ishiin jirtu bakka namoota guddaadha waan ta'eef kabajaan jiraatu waan ta'eef ishiinis akkuma sunitti jiraadha jettee egaa haa ta'u malee birrii koo wanta argadhe hundumayyuu maatii waan hin qabneef abbaa manaa koo sunitti ergaan ture jette abbaa manaa kootti birrii koo sun ergaa ture sananii obboleettii tokko moo nan qaba jette yeroo tokko joo dhugaa rabbii siniin jedha haadhoodhumti wajjiniin dhalanne illee garaa nutti jabaattiin sinii galee haadhoodhumti wajjiniin dhalanne garaa namatti jabaattiin egaa maal godhu inni kun bara isaati waan ta'eef jechuudha egaa obboleettii koo kana fuudheen jettee bakka jiran irraati jireenyi isaanii kan jiraatan baadiyyaadha baadiyyaarraa fuudheen gara magaalaatti gashee achitti wanta ishii barbaachisu hundumaa nan ishidhaa guuta jettee koolleejjii barsiiseen koolleejjii irraa gara digiriitti jijjiirrattee barumsa ishee eebbifamtee xumurtee waadaan keenya gaafa duraa gaafaati barumsa kee fittee obboloota keenya warra kan barsiiftan jedheeraanii jettee ishiin garuu gaafa barumsa ishii fixxuun ani heeruma malee jetnaa jettee didde jettee ishi bakka ishee erga jettee jedheen heerumi jedheen obboleettiin koo tokko wanni jirti jette maalidha iraamoo reeqatte achi jirti obboleettiin koo tokko jette ishii faana wal gargaarreetiin heerumsiifne jette gaafa kana heerumsiifne bakka anis baay'ee tokko nan aare maaliif heerumti bulaa keenya gargaaruu qabdi saatii kanatti jedhee baay'ee tokko nan aare jette achiin gaafa kanii abbaa manaan koo suni idaa inni waan guddaa garaasaa keessaa qaba jette waan guddaa birrii nan hojjechaa ture suniin lafa bitne lafa iddoo tokko biteetu kaartaa mataa isaatiin hojjisiise jette kaartaa mataa isaatiin hojjisiise lafa lammaffaa immoo gaafa bitu kaartaa maqaa abbaa keetiina birrii guddaadha gala waggaa 14 kan ishiin teessila waggaa 14 kaartaa isa lammaffaa immoo maqaa abbaa keetiinaa hojjetamu naan jedhee jette maqaa abbaa kootiin hojjisiifame jette isuma biratti jette maqaa abbaa isaatiin hojjisiifame jette kana caalaa wanta ani hojjedhu hundumtiyyuu sirriitti birrii galii nan gashaa waan ta'eefu birrii hojjetamu hunduma lafa ittiin bite jette firoota isaaniitiin lafa ittiin bite jette baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha kuni nama jaallachuun nama amanuun baay'ee ulfaata bara kana keessattuu abbaa manaa kooti jettee nama tokko gaafa itti siqxee namni sun simiidhu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa isiniin jedhaani gaafa kana mucayittiin kuni akkasitti lafa hundumaa bitatee gaafa kana waan godhu obboleettii koo kanaanii isa ishiin akkana si goote kana anatu ishiidhaaf godha dhiisii jedhee jette isa kanaan irratti of gatii kanaan booda waa'ee ishii keessan galiin jedhee ishin jedheeni walii galli baqqaa isa faana jette idaa inni boolla naa qototte isaan obboleettii faana qabeenya lafa minaamini wanta jiru hundumayyuu gara isaatti naanneffate jette isa micahoorraas ani gaa dhuguma akka kootiif sirriidha yookaan yaadni isaa anumaaf ogeetiin hin see wanta jiru sun mica'oo loleetiin yookaan akka mica'oo waan abbaa manaa ishii suni wanii jettuutti loleetu jechuun isa faana waan walii galleefu lola osoo hin taane bifa jaalalaatiin akka gara isaatti naanna'u taasiseen gara isaatti naanna'ee jette. Wanti hundumtuu harka isaa gaafa galu amma maal godhaa? Ani bakka hamma kana cuma jireenyi sirriitti naa ta'eera bakka akkan barbaadeettan jiraadha waan ta'eef waa'ee galuu yoo yaadotte ishiin gara Itoophiyaatti deebi'uu yaadu yoo hin danda'e garuu namoota kaan fudhachuu yaala jette ofitti namoota kaan fudhachuu yaala malee deebi'ee galuu gara Itoophiyaatti yaalutti gaafa kanitti akkuma kanaan osoo jirruuti gara Jaarmaan deema jedhe jette abbaa manaa ishee jechuudha gara Jaarmaan deema jennaan. Rakkoon qabu ati Jaarmaan deemi anis hojumaan hin deemaa jedhee jette birrii koo waan argadhe amma argadhe hundumaa walitti qabadheera garii isaa immoo achitti ergee wantoota barbaachisu hunduma ittiin biteera Jaarmaan deemuun immoo birrii isaa guddaadha waan ta'eef gaafa kana wanta qabu isaachi bakka yoo hin deeme siin fudhadha waan naan jedheef ishi jedhee anis kana garaa kootti Jaarmaan deemuu filadhe yoo hamma barbaadeyyuu bakka jiru kanatti haalli natti tolellee hamma barbaade yoo natti wani jedhellee jireenya mana koo yookaan jireenya mataa kooti jedhee jiraachuun barbaade jette sababii kanaatiif gaafa inni Jaarmaan deemna naan jedhu tole jedhee anis gammadee waan biyya jiru sunis akka inni gurguree gara Jaarmaan deemnu eeyyamamaan ta'eef jette bakka wanti hojjetame birrii danuudha waan ta'eef waan guddaan hojjedheera jette ishiin waan guddaa yeroo sun birrii 800 nyaachuun baay'eedha jette turanii turtii waggaa 2 waggaa 1 fi 5 boodatti 1000
Ishiinis gara jaarman deemu yookaan jireenya mana koo jiraachuun filadhe waan ta'eefu tole jedhee tanan isaa walii galleetu wanta jiru biyyarraati hundumaa eeyyamsiisee akka inni gurguree ittiin deemu ani immoo wanta qabu asumatti hunduma isaa walitti funaanadhe akkan deemu yaale jettee kana caala ishii jennee walii gallee isa faana waan hunduma xumurree inni gara jaarman waan qabu hundumaa walitti funaannatee achitti immoo birriin biyya kanaa fi birriin biyya jaarman garaagarummaa guddaa waan qabuufu birrii kana isaas jiru kana birriin achi egaa biyyarraa biyyatti birriin garaagarummaa waan qabuufu achitti carraa jijjiirrachuu amala yeroo tokko gaafa fakkeenyaa fi Itoophiyaarraa gaafa Saawudii dhufnu birri Itoophiyaa yoo finnee dhufne akka waan asitti birriin kun wanni ta'uu nutti fakkaata. Zarazaramuu hin danda'u. Fakkeenyaaf birri Itoophiyaas yoo finne as keessatti faayidaa nuuf hin qabu birriin Itoophiyaa. Maaliif baay'ee gatiinsa gadi bu'aa waan ta'eef maal yoomtuutti hin godhamu waan ta'eef gaafa Itoophiyaatti deebine malee jechuudha. Akka kanatti yaadee jettee ishiinis birricha jijjiiramuu waan danda'uuf naan jennaan ishi jedhee birrii harka koorra jiru fuudhee hunduma isaa isatti kenne jettee innis birrii isaa walitti qabatee waan hunduma sassaabbatee gara jaarmaanitti deemee anis amma bakka gara jaarmaan deemuudhaaf qophiidha jette qophaa'een taa'aa jira waan ta'eef bilbila qofaan eegaa jira inni haala mijeessee akka inni na waamuu fi mana tokkotti galee dursaaf niitii taane dammoo micattiin akkatti ishiin bareedu dhugaa rabbisiniin jedha. Dirsaaf niitii taane wajjin jiraachuudhaaf kaayyoon keenya inni guddaan jette. Egaa haa ta'u iyyuu malee gaafa jaarmaan gahu bilbila duratti guyyaatti 2-3 naa bilbiluu naa bilbiluu guyyaa tokkotti kutuu jammare jette. Guyyaa lamatti namni yeroo tokko nuuf hin galu malee jechuudha. Uffanni nuti uffannu kun wanta baay'ee namaaf dhoskasinii galee arrabni keenya kunis arrabni namaa damma caalamiyaa. Garuu keessi garaa namaa baay'ee marsiidha dhugaa rabbisiniin jedha baay'ee jechuudha. Amma laala sin jaalladha jechaa siifan du'a jechaa kanas siif godha jechaa baay'ee namaatu boolla keessa nu gata. Sinii galee baay'ee namaatu boolla keessa nu gata waa baay'ee nutti fakkeessara jechuudha. Akkuma kana micayittiin kunis ilaalaa afaan isaatiin kan ishiin dagamte uffannaa isaatiin kan ishiin dagamte sinii galee maaliif jennaan afaan inni tole keessa garaa isaa hundu hadhaahaa keessa keewwate akka kana godhe rakkoo teeknikaati akka kana godhee jechuudha. Kanaaf iyyuu kaameraamaanii dhabuu yeroo tokko kanaaf iyyuu mucaa'oon kun baay'ee jechuudha dhugaa rabbi ani baay'ee amlee kuna cabe maaliif dirsaaf niitii ta'anii jireenya walii jiraatanii foon tokko ta'anii ka'anii gaafa hamaa yookaan waan akkasii walirratti yaadan yookiin dabarsanii hamaatti wal saaxilanii gaarummaa isaa xiqqaadha isiniin jechuun barbaada. Yaa rabbi niitiidha moo kun ijoo niitiin koo inni dhufteetuma waraabaa ruuti. Egaa dhugaa rabbi isiniin jedha wanta guddaa akka muca'oo kanarraatti barannu abdiin qaba jechuudha. Nama amanuu fi eenyummaa ofii fuudhanii namatti kennuun yookaan nama tokko abbaa manaa kooti yookaan maatii kooti yookaan immoo fira kooti jedhee nama tokko amanuuni amma akka nama miidhuu muca'oo kanarraa hubanna jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti hordoftoota koo dhugaa rabbii hamma barbaadan illee yoo ta'e nama jaalladhaa malee nama hin amaniinaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani keessi garaa namaa baay'ee marsiidha. Dhugaa rabbii isiniin jedha keessi garaa nama baay'ee marsiidha. Nama muca'oo kana otoo ishiin akkanatti faana rarraatu wanta qabdu hundumatti kennitee otoo jirtuuti achi gahee maal godhee qassi bilbila suutaan bilbila irraa cufa deeme boodarra gahee siruma bilook ishii godhe jechuudha. Amma muca'oon baay'ee boossee kan ishii miidiyaa irratti himachaa jirtu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade walumaa galatti nama tokko hamma feen illee otoo jaallanne hamma feen illee otoo wanni jenne eenyummaa keenya sana baasnee itti agarsiisuu hin qabnu jechuudha. Keessattuu dhugaa dubbachuuf dhiirri bara kanaa waliin nama jijjiira yoo isin jedhu qabeenyaan nama jijjiira jechuudha. Sin jaalladhaansaa siifan du'aansaa si kabajuunsaa ani siif malee jechuunsaa hammatti gaafa harka keerraa qabdu hammatti gaafa harka isaarra geessutti gaafa harka isaarra geesse immoo waan hunduma erga sirraa xumuratee boodatti innu si gaggeessa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya adaraa keessan warri gola ormaa rakkattan warri gola ormaatti waggoota baay'ee hojjettan jaalala nama tokko dhugaadha. Jaalalli wanti nama godhe hin jiru. Jaalalli gatii nama kaffalchiisa sirriidha. Garuu haa ta'u jaalalli gatii nama kaffalchiisu iyyuu of qusachaa gochuu qabna. Maaliif jennaan
idimee waggaa 14 fixxee har'a immoo ganaa tokko jettee jireenya eegalchisanii galee har'a ganaa tokko jettee waan qabdu hundumaa itti fixxee birrii ishiin qabdullee birrii jijjiirraa biyya sunii faana waliin mijatu jedheetu dageerraa fuudhachuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu qabna jechuudha. Sagalee kanarraa yookaan viidiyoo kanarraa waan guddaa tokko akka isin barattanii namarraa hammam akka of qusachuu qabdanii walumaa galatti bakka eenyuma keenya yoo ta'e iyyuu haadhoo keenyas yoo ta'e abbaa manaa keenyas yoo ta'e abbaa fi haadha keenyas yoo ta'e namarraa of qusachuutu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun har'aa kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif immoo guddaa galatooma laayik gochuu hin dagatiin koomentii kennaa ammas na jajjabeessuun keessanitti hafuuf isin jechuun barbaada. Nagaan naaf tura isin jaalladha. Baay baay.